Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'a keessummaa kabajaa wajjiniin waa'ee qaala'insa jireenyaa kanarratti kan waliin haasofnu ta'a. Keessummaan kabajaa keenyas daldalaa suuqii kan ta'an obbo Abdul Aziz jedhamu. Mee isaanii wajjin haala jireenyi itti dabalaa qaala'insa jiru kanarratti waa xinnoo waliin haasofna jechuudha. Mee kallattumaan gara isaaniitti isin dabarsaa maqaa isaanii fi hojii isaanii isinitti himanii wal bartu akkuma obbo Taajuu nu kaasuuf yaalanii maqaan kan koo Abdulaziz Mahammad jedhama. Daldalaa suuqii guddaa kun asii kaatee amma gara kanaatti naanna'ee mataa keenya irraa dhufeetti deebi'ee suuqiin bal'inni isaa lafa kaarameetirii hagana baay'een isaan beekamne irra jira. Lafichi kontirbaandiidha. Hojiin keenyas akkuma beekamu hojii shaqataati. Wanti dabale kibiriitii irraa kaatee hanga waan nyaatamutti tokko tokkoon daballi ni jira. Kibiriitii irraa kaatee hanga irra keessa waan guddaa marfeetti jecha. Kibiriitiin mee dur birrii tokko ture alan beeku. Yeroon bitaa ture waggaa kanaafa amma tun bitin tureera. Galata rabbii ibsaatti fayyadamnus mana kibiriitii hanga madiineerra. Sigaaraa moontuunnu amma meeqame akkam gatii? Kibiriitiin bara 1997 hanga 2000 sumunii ture. Sumunii? See baddi sana? Sireen tokko sumunii ture. Saantima 25 jedhamtu ture. Otoo dubbannu dhaloonni haaraan amma sumunii waan jedhamu kanan beeku. Sumunii jechuun daawwattoota keenya sumunii jechuun saantima 25 jechuudha. Adii xinnoo tokkodha. Yeroo biraa isin dagarsiin. Suuraan baddee gabaarra jirtu. Jirtu. Ishee ture egaa. Sumuniitti gurguramti. Otuma jedhu shilingii galee na yaadaadha bara 2005. Shilingii gallaan iyyinee salfii baanee ture. Hiriyaa baatan? Hiriyaa baanee akkam shilingii galee kibiriitiin. Namni baay'een isaan tuutaa. Namni baay'een isaan ibiddatti suuqaa. Akkamitti kana hunda dabala waan jedhuuf tolinnati baay'ee ture. Har'ammoo alhamdulillah rabbil alaamiin yeroo dhuma fide qoshii birrii lamatti gurguraa jirra. Hanga amma birrii 3 jechuudhaaf torbee kana booda birrii 3 galla jedhee yaada. Ammayyuu suuqota ollaarraa nu gabaasaa banna jenneetu malee birrii 3tti kan gurguran illee ni jiru. Ammallee safara keenya birrii 3 itti fakkaata. Safarri keenya suuqidha. Gaafa kasiin birrii lamatti gurgurtanu. Warri ollaa koo gara kanaa asuma ollaan bitaa mirbaa inni gara kanaa inni gara kanaa. Nasiifisi. Suni biruma 3tti gurguraa jira. 3tti gurguru. An biyyaaf hin dhaabadde. Ati bakka. Biyyaaf hin dhaabadde. Nutis daawwattoota keenya akka obbo Abdulaziz kana taanee bakka jirutti waan jiruun uummata keenya kana gargaaruu qabna. Gatii sun qaalessin biyyaaf biyya ofii bu'aa waa xiqqoo argachaa biyya ofii gargaaruu wanti fakkaatu hin jiru. Afaan kee dammaan qaba jedha Oromoo. Barani sila sitti bara 1997 siin jedhu bara yeroo jalqabaa jammarre baar kunoo aarriin mataa nafitti. Mama duriiti. Yeroon akkas jiru forforii ta'a malee aarriin kunoo asiin achi darbee asiin naanneera. Suni sukkaara wanjii jennaan sukkaarri jira sukkaara gurguddaa bareeda kan shaayeen ija lama keessa buutu naan shaayee guutu. Ija lama saa ija lama keessa buunaan feermuusa guutu. Inni namaa bulchu qolla mandanfisu. Kiiloon ta'a birrii 5 ture. Duqeetiin birrii 7 ture. Kun amma qayyaramee arguu dabarsu taane amma nu. Hanga wanti paampartii immoo maal jedhan hudduu ijoollee biyyatti maramu sun ni hudduu ijoolleetti maranii akkaatiin fincaantii namatti hin fincoofne taasisu sun. Paampartii? Birrii 80 irraa kaatee amma birrii 100 irra galee jira. Namatti iyyannu sin dhabne. 100 jechuun isaa kam meeqa baatu? Firee 10 bitta. Duraan kan birrii 50-60 ture san. Akkas. Akkas taanaan bargaa amma ijoollee kana godhachuun illee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Haalli ittiin guddisanu. Mee mana kiraayin jira hojii kana gaafa hojjettu kiraayin manaa hokkama dabaliira moo inni bakka durii jira moo isayyuu immoo gatii yooma sanaan haala barbaadameen argachuun hin danda'ama. Tole kiraayin manaa maal ta'e warri kireef surri akkuma gabaan kibiriitii silaa jammarreemi. Gaafa kibiriitiin summanii ture manni 300 ture.